Waa'ee gatii fi akkaataa qaala'insa yookiin ammoo meeshaaleen biyya keenya sadarkaa inni irra jiru hunda isaatu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu siniin jedha amantiif kutaan osoo hin qoodin baga jiraattan. Meeshaalee kontirool biffee yookiin meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu, ittoo itti baafannu, saanidhaan zirgii, saarbiisii, maankaa, cilfaa akkasuma burcuqqoolee hedduu namoota hedduutu na gaafatan. Gatiin isaa akkamii jedhanii meeshaaleen kunniin akka meeshaa biraatiif baay'ee bareedaadha. Garuu isaanis 20 30 50 kudhanii ni dabalanii baay'ee dabalaa jira. Tarii gara birraa waan deemaa jiruuf natti fakkaate tokkoffaa irratti meeshaan kunniin yeroo hedduu irra deebi'ee isiniif himee jira. Namoota biyya alaa jiranitti bitachuuf baay'ee salphaadha. Sababbiin isaa jechuudha gatiin isaas tahee akkasuma mootuyyuu akkaataa sharafa doolaaraa akkasuma dinhaaraa riyaalaa hundi isaatuyyuu waan saniin wal qabatuuf naggaadee meeshaa kana alaa galchanii waan jedhaniif bakka fedhanii yoo afidan Finfinnee fidanii Dubaayii fidanii bakkuma fedhanii jechuudha. Awurooppaa irrallee haa galchan garuu isaan herrega godhanii kiraa manaa takka kiraa jechuu suuqasanii itti aansuun ammoo tuyyuu baasii fi xaarii karaa saniitii fi bu'aa isaanii wal madaajisaniiti. Itti aansuun majliisa jechuudha. Majliisni illee dabalee jira, qarshii dabalee jira. Majliisa almuuniyeemii haa ta'uu boondidiin haa ta'uu dabalee jira. Majliisa qofa osoo hin tahin firaashni gabaarraa bitamuyyuu maa birrii dhibballee hin daballe hubadhaa isin dhugaa birriin dhibbaa namoota biyya namaa jiranitti xiqqishuu tahuu malti. Kanaaf warroonni meeshaa ajajachuu barbaadan hedduun keessan gaafii isinitti tahee yookiin ammoo tuyyuu namoonni dura ajajatan amma fakkeenya farra majliisa kana yookuma diidama fakkeenya isiniin jiraara 60 70 yoo ajajatan ammoo gaafa san ji'a 2 yookiin ji'a 3 yoo tahe gaafa ji'a sadaffaati ajajattu sana mootu tarii 5,000 3,000 4,7 dabaluu mala. Sababbiin ani kana jedhee fi namoota hedduutu gaafii namoota olaayinii kanarra dalagan gaafatanii gaafa duraatu haganaan ajachiifne yookiin haganaan gaafanne gaafana akkana jedhan. Isaanis warri waan isinit dabalan takka hin jiru tarii. Maaliif jennaaniin warri naggaadee yookiin ammoo warroonni meeshaa gurguran hundi isaanii meeshaan hedduu dabalee jira. Keessattuu meeshaaleen kaarbaa wal qabatu dachaa dabalee jira. Mudannoo na mudate osoo isinitti hime namni waan akka bilbilaa meeshaalee jechuudha gugurdaa tahan kana bitii namaaf surprise godhinaan jedhanii jechuu wallahi dhugaa jirtu isinitti himaa jira. Yoo gaafa 7 jechuu turee 7 gaaf 7 silaa jechuun meeshichi kun bareedaa dansaa gaariidha jennee akka biyyaatti tokkoffaadha jennee filannee wama ofii kennaa jechuun beeyinurraa gaafa ammoo 7 achirraa dhaynee jennu 4,000 dabale jechuudha. Wallaahi hirrifadhe. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni dabale hin jiru wanni hin daballe jechuudha. Biyya keenya keessatti ni dabala. Biyya keenyaa miti biyya kamiyyuu ni dabala. Majliisa kana amma fakkeenyaaf obboleettiin teenya gaafa ajajattee fi ammi garaagarummaa qaba. Akkasuma ammoo tuyyuu meeshaan kun jechuudha har'a yoo 20 dalagame 15,000 dalagame taraa itti aanu ni waddada. Algaa kanarratti illee waan jedhutu jira. Namoonni hedduun 50 waan forjidii yookiin ammoo algaan feekii ta'eef jettanii algaan 50 tasriiha qofa wajjin baay'ee algaa bareedaa fi mukni illee tokkoffaa tahe akkasuma ammoo majliisii wabboon tiknasaa 20 30 10tu jira sun filannoo keessan irratti. Itti aansuun meeshaa firnichalaa waan akka kontirool biffee tiip istaandii kanneen namoonni hedduun jechuu filannoo isaanii wallaalanii baay'ee dhama'aa jiranii humna keessan madaalchisaa mana keessanillee madaalchisaa suuraa irratti diizaayinii suurichaa saniin hojjetamuu ni danda'a. Garuu manni keenya hagas gaya bizzabti fakkeenyaa fi tiip istaandii mitira 3 kana nama na ergetu jira jechuudha. Qarshiin isaallee akkasuma dabala. Kanaaf addaan baasnee tiip istaandii hagamtu bakka mana kiyyaa naafuudha. Diizaayinii kanaan dalagachuun rakkoo hin qabu. Tiip istaandiin hedduun gugurdaan kan biyyoota gugurdatanii saalona yookiin ammoo tuyyuu mana televiziyoonaa wanni takka hin jira waan taheef girgiddaa jihaa tokko guutu tiip istaandiin guutan. Akkasuma immoo cinaa isaatiitti akka kontiroolii meeshaan burcuqqoon adda addaa wanni faayaa babbareedinaa waan kaayamuuf jecha akkama fakkeenya sirra argitan kana garuu filannoo keessan kuni hojjetamallee hojjechiisfachuulee ni dandeettan. Sababbi isaa jechuu suutan waan dalaysiifattaniif jechuudha yeroo waan fudhatuufi ni hojjechiifachuu ni dandeettanii. Meeshaa bitadha. Meeshaa bitachuun isin fayyada malee nama tokko hin fayyadu. Shamarreen keenya jechuu keessattuu dulaaba akkasuma ammoo tuyyuu wallahi algaa
control biffeen jireenya kee keessatti baay'ee si barbaachisa. Namni isaan qabne biyya namaa tureetii miti biyya keessatti hedduu sitti bakka ulfaata. Meeshaaleen kunniin qalbii keessi cabsaa, biyya namaa turuu sitti dhagahama, adda ta'uu sitti dhagahama. Ammaaliif adda ta'e jettaa namni dhabe tokko hin jiru. Ammoo meeshaalee si qabaa. Dursa jechuu shamarreen meeshaa bitattu osoo kontroola qabaattee akkasuma immoo qoomsaatiin yookiin uffata itti kaamu dulaaba uffata kana firdiidha jechuudha. Maaliif kana isiniin jedhe waan ofii kiyyaa rakkadhee yookiin ammoo ibiddi abbama irra bu'ee guba jedhanii mitiire kanaaf dhiifama qofatu naqabee kontroola ammoo tuyyuu diizaayinii barbaadanii akkaataa diizaayinii garaagarummaa qabuun maallaqni isaa garaagarummaa qaba. Qoomsaatiin yookiin dulaamni uffataallee akkaataa diizaayinii yookiin kalaqni isaa garaagarummaa qabuun maallaqni garaagarummaa qaba. Meeshaa hodhaa yookiin ammoo tuyyuu meeshaa aadaa ati hojjettu jettanii na gaafatan namoonni hedduun ni hojjedhanii bita. Asiin durallee meeshaa gara nama 7 deemee bitee galchee jira. Garuu ammoo viidiyoo waraabuun natti hin tolle natti hin mijanne yeroo natti mijatetti jechuun viidiyoo isin bashannansiisu isin bohaarsullee waan isin hojjedhuufi amma booda inshallah rabbina alaafisu waan bitee jedhe xaggodheetuma isiniif waraaba haalannaa mijate taananiini. Kanaaf meeshaa aadaallee meeshaa hodhaallee inuma bita. Meeshaan aadaallee hodhaallee waluma caala jechuudha. Masoobiin takuma 2,500 jira, takuma 2 jira, takuma 3 jira. Isinii galee kunillee lakki ani takuma 2 fedhaa jettanii yoo isin fakkeenya bitachuu barbaadani isiin suni shof jettee ta hodhamte isin taanuma geetti guddannallee garuu nama biyya jiru nama rakkin nama itti qabu ni taati jechuu umrii namaatu haga jiraatan rabbitu beeka. Takuma 3 ammootu baay'ee bareedudha haala bareedan ta hodhamte akkaataa magaalatiin garaagarummaan jiraachulee ni mala ni hubattan jedhee yaada jechuudha. Viidiyoo tokko jalqaba qofa osoo hin tahin hanga dhumaa ilaallee daawwannee ilaallee jechuudha. Waan nu barbaachisaa filannee komantii barreessuufis hin jarjarina, sheer godhuufillee hin jarjarina, komantii namkaanillee laaltanii anaaf hagammatti komantiin badaannaan dhufne ani maatii kiyya hedduunaaf galatooma isin jaaladha na jaalattan jechuudha. Kanaaf garuu ammoo komintooleen nama biraa yoo ilaalu wal jala laalee namoonni hedduun jechuu wannuma takka jette takkallee akkas osoo hin tahin waan si mul'ate nama kanaaf mee maaltu keessaa si mul'ate fakkeenyaaf masoobii tanniin keessaa ani yoo ofii ilaalee jedhe maaltu nam mul'ata ilaalchi masoobii achi aantu sanirra masoobii asaantutu hodhaa caala akkasuma immoo mormallee ol dheeratti masoobiin tun miidhaginaafis taatee bareedinaaf ana kanan nam mul'ate akkasitti waan isinin mul'ate fakkeenyaaf komantii irratti yaada bareedaa barreessitanii ammoo namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan qofti jechuu meeshaa aadaa meeshaalee isin barbaadan hunda ka gaafii isinitti tahe nabiratti ni argattan inshallah wa ta'ala gargaarsa rabbiitiin jechuudha. Diizaayiniin filannoo keessanii meeshaa qofa isiniif filadha. Namoonni dhugaan ajajachuu barbaadan qofti lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 978 1572 WhatsAppiin, Telegiraamaan, Imoon waanuma feetanii yoo dhuftanii jettan fedhii rabbii tokkichaatiin isin keessummeessa. Gaafii hedduu namni na cinqaa jiru fi ammotu yoo viidiyoo hedduu nu hojjedhu jedhanii namoonni hedduun keessan jechuu amaanaan irra kaattani waa'ee jireenyaa irratti isiniif hojjedha gadi isiniif dhiisaa isiniin jedha. Guyyaa 2-3 tanaayyuu sagantaa qabadhee qufaan na qabee saniif xiqqoo na qaxaxxeessaa na bowwaafachiisaa saniif saganticha san waadaa ka isinii galee warri keessa na dubbiftan hin beeytanii dhiise isiniin jedha. Akkasuma ammoo tuyyuu ka caammaallee hedduu mimmiidhagaa ka ta'e gatii madaalaa taheen jechuun hubadhaa isin jechaama osoo hin tahin gochaa fi faayidaa isaa laala maallaqa hagattii sana namallee gargaartanii fixaa jirtan namallee godhaa jirtan dhugaa rabbii isinitti himaan ufiif yaada isiniin jedha. Share, subscribe, like godhaati horaa bulaa komantii yaada